Shalom, shalom. Nagaan habbo waaqa isanii faataa'u akkam jirtan. Arraalle jechu waaqa qabadhe sanii dhufe jira. Na caqasaa waaqi sana eebbisu kitaaba Yohaanaa Wangel Yohaanaa boqonnaa 9 lakkoofsa 24 kan jedhi. Ammallee marroo lameessoo warri namichi bal'aa yaame waan jedheeni waaqa duraa dhuga dubbadhi nu hin beenna akka namichi kun nama daba inni waan jedheeni nama daba ta'ullee ani hin beeku ammoo waan tokko beeka an qarballa am yaayyu lafa argine. Hallelujah. Fulatanaan nam bal'aa tokko argina ka agum dhalate bal'aa ka lafin argine ka aadhiisaa cubbuu tolche abbasaa cubbuu tolche namichi kun maaniif bal'aa dhalate jedhanii ka namichi ufti wal gaafate. Namichi ufti duubirraa murteesse kaan haadhaa cubbuu qabaa kaan abbaa cubbuu qabaa kaan isaa cubbuu qabaa ammoo namichi ufti waan itti fakkaate nam kan irraa murteesse ammoo inni waan sun tokkollee fi bal'aan dhalan ammoo namichi ufti akka itti fakkaate jedhe maqaa waaqa ulfaatu. Duub guyyaa tokko Yesuus Kiristoos dhufe hawaan itti fakkaateenitti waan dhugaa dubbatu ka ammallee waan kankee waan sirrii beeku waan kankee hadhugaa eenyummaa kankee kadhugaa waan jireenya kankee irraa ta'e waan sirrii ka beeku guyyaa tokko Yesuus dhufe. Duub waan tokko yaadda'i nami waan itti fakkaate siin jechuu danda'a jireenya tammaatan kee jirtu haala tammaatan kee jirtu hojii tammaatan kee jirtu dhiba tammaatan kee jirtu nami waan itti fakkaate karaa gargaraati kullee waan dhibisiin jedhee kullee waan dhibisiin jedhee karaa kakkaati nami waan siin jedhe hedduu qaba ammoo waan kankee hadhugaa waaqi xallaa beeka. Duuba namichi kunini Yesuus dhufe naammaan jedhe is gaafatan inni waan jedhe haadhilleen cubbuun tolchine abbaalleen cubbuun tolchine namichi kuni ulfinni waaqa akka irraa mul'atuuf wanni kun irraa dhufte ergasii qaba. Wanni sirraa ta'uu jiru kun tokkollee waan si balleessuuniti waan ulfinni waaqati walti gasifida. Arname duu jirtan ka al jajjaba kee jirtan ka namillee simmur ka ollaan simmur ka atin ufii murtee ani marro cubbuuti yaatiif akkan tajettu duu marro cubbuuteetiitiniti wanni ati kee jirtu kun cuftinu ulfinni waaqa si geessuu jirti. Ulfinni waaqati wal argita. Yesoon ilisa bani duu dhagaa wanni jajjabduun as jirti. Nama dhalate bal'aa Yesuun ilbane nami cufti wal gaafa ismo warri irraa murhaan cufti dachaa maanta waan isa wal gaafachuu jalqaban gaafa waaqi seena nama jijjiiru wanni kankee wal nama gaafachiiftu waan akka malee dansaa pointiinti wannan jechuu fedhu nam cuf gaafatanii eenyu fayyisee ennaani haadhaaf abbaalleen himuu dadhabti. Duuba namichi bal'aa kaan gaafannaani Yesuun na fayyisee. Amen, amen, amen. Enu na fayyise Yesuus na fayyise. Biyyiti Yesuus feetu maqaa isaallee dhaga'uun feetu ammallee akka Yesuus na fayyisee nama dhulee dhaga'uun fedhan. Duub namichi kan marroo hedduu gaafatan innillee waan jedhe Yesuus tilna banee jedhe agum dhalate inni bal'aa. Ennaa warra kan jedheen namichi kun nama dabaati akkamiin ilisiban ennaa namichi akkan jedheen. Hallelujah. Nama daba ta'ullee hin beeku. Ta'u baatullee hin beeku ammoo waan tokkin beeka ilitti isaan na bane an qar bal'aa amma lafa rakka qar namaan naan deeme ammuufiin deeme qar nam tokkollee in argu ammi in arga. Yesuun nama daba ta'ullee baatullee hin beeku ammoo waan tokkin beeka isaatti na bane ammallee waan tokko dhibi beeka akka nama dabu qabu waaqiin dhageen anin beekadhe Yesuus ragabay maan jechuu fedhe namichi kun garta waan waaqi isaa tolche indeene iwallaalle ragaa yookaan waaqaa dhugeessuu jira. Atin waaqi fulatami si fuudhe waaqi olla kami si fuudhe fula akkamiiti waaqi si kaase rakkoof gargala kam keessa waaqi si kaase maaniif waaqa ragaa ba'uu dadhabde maaniif waaqa dhugeessuu dadhabde maaniif fula waaqi si fuudheef deete waaqayyo lakkiftee baqachuu jirti. Uji waaqa lakkiftee mana waaqa lakkiftee fula waaqi si fuudheef madeeta ar ergatan sii qaba laf waaqi si fuudheef hin dedhin gaaf laf waaqi si fuudheef qaabatamoo waaqaa dhugeessuu malte waaqaa dhuga ba'uu malte obboleessi
obboleetti kiyya dubbii miishoo akkasiin jedhe waaqi fagoo si fuudhe laf namni tokkolleen hin beekne olla namni tokkolleen hin beekne laf gargala raf rakkoo keessa waaqi si fuudhe waaqaa dhugeessuu hin dadhabin ka waaqi daara keessa si fuudhe nama taatee jiraattee argattee uffattee nyaattee gabbattee manjaarrattee waan hedduu waaqi si tolchee ammaan tan waan waaqaa lakkiftee ofuma taa'u jirtu fuula waaqi si fuudheef fi waan waaqi si tolche qabadhi waaqaa ragabai maqaa Yesuus Kiristootiin afuurii waaqaa jajjabeensi haa kennu akkatu waaqa ragabaatu eebbifama isan jaaladha.